Oromoo najjahun fada nama dubbii guddatu dubbii dhiisaniif kagaraa guddatu qorii dhiisaniif jiraa callisuun jalaa salbisu isin warra biraati. Magmaaksituun dhugaa moo dhugaa miti moo? Olalmee magmaaksa ajaa'ibaa qalama dahabaa saafiidhaan barreeffamuu qabdi. Baaxil sharaa keessa wallalan bar amuutaa dhufanii bar qabrii keessa wallalti bar xarraqeen yatiimoonni kun rasuulli waan jedhu laalimee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haa gabaabsinu wal hadiithu fi sahih al-jaami' وفي السلسلة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مهقا. أنا زعيم ضامن وكافل جبر أني أفقبادا أني واسيد جبر ببيت في ربض الجنة جنة برندا جنة خيست فوقي قالوا أنا أفسيك أبيت جرا جبر أنيوف لمن ترك نملك سيفي جبر المراء فالمي نملك سيف وإن كان مهقا أغلي هاته الليلة أكنا جتونا أدود غاجر توبر حق بربادوف ولن فالمني هنجن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يوسيرا سلفا عليهم من الله رضوان يولالي والله والفلمي هن أغرتني سننجا أبدا هيريوسي في خنن جبسنا مجد فد أبليسا أمتا ميك صاحبا خطرتن فالما جتش غرغر نباتا خطبين سنجان الرا فنيان كركورين سنجابر دفنان والجي مالف نباتا إكيسو في خنجتانها واني إني ديمون دوغورا علماء سلفا أنا أبليسا خي وجي والمرمو yoo kan dogoggora saatinis yoo kan isaan kijibsiisaaje wal dhabna yoon dhiiseefo amman tana bar dardara amman tana masaakiinotaan isinin jaabar ofillee irraan karadhuwan dajjaal hin jiru yoo gurbaan tokko naan jee abadan walin mormuunin sin jaan abadan obboleessoo qura'aanan qaba eegasi dhiisi kitaaba guddaa riyaadu saaliin rahmata rabbiitiin taraa afuriin qarayaan achi keessatti naa hime ees dubare gurbaa nasaraatii fi yahuda andino sostno isa waliini wal morma isa waliin nin qaba kitaaba 303 wasaany xiyaaqe waj ክርስቶስ ማን ነው ከጆ san dubbiseetin isa waliinin sinja haqan qabu qottu gama amantaa kana atu